Ministeera muummee Itoophiyaa ta'uun hojii eegaluun isaanii gabaafamee jira. Itoophiyaan imbaasii Ayirlaand afur akka biyyatti lakkisanii bahan gochuun eerame. Imbaasiin Raashiyaa magaalaa Finfinnee keessa haalli jiru tasgabbaa'aadha jechuun dubbate. Daawwattoota keenya gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa. Oduu kan isinitti mu'an Mooneet Badhaasaati. Haleellaa dirooniin kaaba Oromiyaa Wallootti namoonni ajjeefaman 71 gahan. Gabaasa arganneen kaaba Oromiyaa Wallootti haleellaa diroonii mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiruun kanneen ajjeefaman namoota 71 akka gahan himame. Haleellaan kun bakkoota akka Kamisee, Baatee, Arxummaa Fursii, Caffaa Roobiit, Caffaa Rukeessaa, Garbii Makkaanaa, Luugoo, Mataa Horaa, Qabbanayaa, Jawaa, Burqaa Garbii fi Shaakallaa iddoowwan jedhaman kanneen irra deddeebiin haleellaa diroonii irratti raawwate keessaa isaan muraasa ta'utu eerame. Haleellaa kanaan magaalaa guddoon godinichaa Kamisee qofti marsaa 4 oliif rukutamte. Haleellaawwan marsaan 55 godina kan irratti xiyyeeffataniin namoonni nagaa lola keessatti hirmaannaa tokko illee hin qabne 71 ajjeefamaniiru jedha gabaasni arganne. Daa'imman waggaa 2 kaasee hanga maanguddoota ganna 90 hawwan garaatti baataniif namoota miidhama qaamaa qaban balaa kanaan dhumaniiru jedha. Sababa kanaan qabeenyi maatii hedduun kan manca'e yoo ta'u beelladoonnis jalaa dhumuutu himame. Mootummaan Itoophiyaa humni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon erga naannicha dhuunfatee qaamolee PP lolee baaseen booda haleellaa diroonii irratti fuulleeffannoon hojjetaa jiraachuutu himama. Haleellaan kun uummata meeshaa maleeyyii gaagaa akka jiru gabaasa arganne kanarraa mirkaneeffannee jirra. Haleellaan diroonii bakkoota uummanni Oromoo haalaan itti walitti qabamee jiruu fi magaalota irratti akka raawwates gabaasni arganne kun hubachiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Fantaallee keessa sochii taasisaa jiru. Sochii ammaatiin daandii Jibuutii yeroo gabaabaa keessatti to'achuu dandeenya jedhe. Maqaan kiyya Jaalbandiin abbaa biyyaatiin jedhama. Waraanni bilisummaa Oromoo Fantaallee ijaarame baay'ee turee jira. Rakkoolee adda addaa yookaan mudannoon adda addaa mudattee kana dura rakkattiin illee ni galle jaarmaa siyaasaa keessatti gaddeebi'eetuma dhokatee jiraataa ture. Yeroo gabaabduu as immoo itti ba'ee sochiilee garsiisee tarkaanfillee fudhate mana Fantaallee keessa soso'aa jira jechuudha yeroo ammaa. Hayyee egaan torbeema darban kanaan asitti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateenii madoon loltoota mootummaadhaa hospitaala Adaamaa guutanii ogeessonni fayyaa kallattii garaagaraatiin madoo loltoota mootummaa PP yaaluu dadhabnee baay'inni isaanii humnaa ol nutti ta'ee jira. Tarkaanfii kana waraana bilisummaa Oromootu isaan irratti fudhate jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ona boosa keessa sosoolleen sochii guddaa yookaan wal'aansoo hedduu waliin taasisanii jiru. Nutillee waliin taasisnee jirra. Ammallee waraanni bilisummaa Oromoo ona Gumbee Bordoddee fi mi'eessoo keessa sosoolleen tarkaanfii hedduu diinarratti fudhatee jira. Hundi isaanii hospitaalli guddaan isaan qaban kaadaamaa kana waan taateef irratti walaggaa waan ta'eef nutilleen gara keenyan hanga tokko tarkaanfii fudhannee jechuudha. Yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo haala kamitti jira? Deeggarsi uummata Oromoo naannoo sanarraa argachaa jiru maal fakkaata? Waraanni bilisummaa Oromoo uummata biratti deeggarsa guddaa qabaa. Ammallee uummanni beekamu qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo biratti eeggannoo waan ta'e uummanni dhaaba isaa bira hiriiree yookaan jala hiriiree humna ofii qabu hundaan qaamanis deeggarsa nyaataa dhugiitinis bira dhaabbatee gargaaraa deeggarsa gahaa nu godhaa jira. Kanaaf kanirra dabree bakka silaa sochiin keessatti mul'atutti jarri garmalee uummata jaartee uummata miidhaa jira, uummata daandii jira, uummata tumaa jira, miidhaa hedduu uummata raangaa jira. Sochiin keessatti mul'atu bakka waraanni keenya keessa bahu odeeffannoo guureen lafa magaalaa fa'aatti eegee yookaan faayamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo qallabdanii galaa isaanii dhiyeessanii isaan obaasanii deeggarsa maallaqaa yookaan horii gootanii biyyaanii miidhaa hedduu raangaa jiranii kadhaan illee hedduu jechuudha. Miidhaan isaan amma uummata raangaa jiran baay'ee farqa jechuudha. Tole egaan naannoo Boosattis aanaa Fantaallee keessas waraanni bilisummaa Oromoo socho'u hagammaatti bakkoota to'annaa isaa jala oolchate qabaachi. Keessattuu waraanni bilisummaa Oromoo na Boosatti gandoota guututti to'atee harkaa qaba jechuun ni danda'ama.
akkuma tasaafaa hoo baattee waa weerartee deebite malee ganda tokkollee yookaan gandi tokkollee maqaa gandaatiin ijaaramee kan jirre ta'uudha. Kana Fantaallee keessatti illee gandoota akka gandaa Qaroo Qarsaa ganda akka Dheebitti kana keessatti olaantummaan isaanii baay'ee gadi buutuu fi gadi buutuu ta'uu isaaniiti. Deeggarsa hawaasaa baay'ee harkaan qabanii ittuma kan ka'e kallattii dhiyaatu uummata miidhuu irratti fuulleffattee jiru. Akka xiinxaltoonni waraanaa haasa'anitti naannoo Fantaallee fi naannoon Boosat bakkoota akkaan baay'ee murteessaa haala salphaa ta'een naannoo sana yookaan daandii Jibuutii to'annaan haala salphaa ta'een mootummaa Itoophiyaa dadhabsiisuun hin danda'amaa jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa socho'u sadarkaa tarkaanfii sanarraa fudhachuu qaqqabee jira amma. Dhugaadha. Akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo akkuma karaa dhiyaatiin, karaa kaabaatiin, karaa kibbaatiin yookaan karaa suni kibbaatiin, karaa madda galii mootummaa hedduu harkaa guretti yookaan karaa cifetti, karaa daandii guddichaa itoo Jibuutii nu keessa yookaan illee yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii irratti fudhatee madda galii mootummaa gogsuudhaaf qophii irratti argamnaa jechuudha. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti uummata naannoo Karrayyuu Fantaallee Boosatiin juuntaa barbadeessuuf qophaa'anii jiru jechuudhaan fuula feesbuukii Addisuu Araggaa irratti tamsaasaa jiru. Hammam dhugaadha uummanni mootummaa kana cina dhaabbatee juuntaa barbadeessuu maqaa jedhuun bobbaa waraanatti deemaa jira? Kun soba. Kanaan duraa yaalii hedduu godhaniif itti milkaa'uu dadhabanii ammallee miseensotuma isaanii tokko tokko fa'aa of jala hiriirsanii siyaasa addunyaatiif gaarii hiriiruma nu wajjin ba'aa namni dirqii lola isin oofu hin jiru jedhanii hiriiruma fa'aa irratti hirkisiisanii hiriira baasanii achumarratti kijibu malee gaafa immoo gara lolaa deebite nam tokkollee hin argatan jechuudha. Namoonni dide ammas taanaan hin argatanii jechuudhaan kijibanii. Kun kijiba isaanii akka silaa namoonni beekaa mootummaan kun irra caalaa wanti inni itti fayyadamaa jiru kijiba waan ta'eef hin argatan itti milkaa'an jechuudha. Dhaamsi akka kootitti an qabu uummanni Oromoo yeroo hedduu rafee yeroo carraan afaan yookaan yeroo murteessaa taate rafuun qabu. Wajjin xiqqaan guddaan dhiiraa dubartiidhaan hundi keenya ol kaanee humna ofii qabnuun kan lola danda'u lolaan, kan gargaarsa danda'u gargaarsan wal bira dhaabbannee mootummaa qarree gubbaa ga'e kana qarree irraa gad darbinee mirga hiree ofii fi murteeffannaa uummata keenyaatti hubachiifnu amma waan taateef. Dhibaa'uu hin qabnu, rafuu hin qabnu, mootummaa du'aa kee kanaa jaalallee hiriiree lubbuu keenyallee balleessuu hin qabnu. Hundi keenya gar tokko deebinee as akka dhagaa darbannee mootummaa kana ofirraa haa awwaallu. Daraa uummanni keenya fuulli keessan carraa argannee jirra. Carraa sanatti haa fayyadamnu jechuun dhaamsa dabarsa. Obbo Dammaqaa Mokonnin ministeera muummee Itoophiyaa ta'uun hojii eegaluun isaanii gabaafamee jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed gara dirree waraanaa deemuun raayyaa ittisa biyyaa hoogganuun loluu fi murteeffachuu isaa erga himameen booda bakka Abiyyi Ahmed biyyattii keessatti akka hojjetuuf itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa kan ture Obbo Dammaqaa Mokonnin akka hojjetan murtaa'uun gabaafamee jira. Abiyyi Ahmed amma akka dirree lolaa jirutti kan gabaafamaa jiru yoo ta'u biyyattii wayitaa ammaa ministeera muummee Itoophiyaa ta'uun kan gaggeessaa jiru Obbo Dammaqaa Mokonnin akka ta'e kan himame. Haalli kun kan qindaa'e erga loltoonni waraana bilisummaa Oromoof TDF Shawaa Roobitti to'annoo isaanii jala oolfachuu beeksisaniin booda ture. Waraanni biyyattii keessatti gaggeeffamu hadiidumaan siqaa deemuun amma magaalaa Finfinneetti naanna'ee jiraachuutu eerama. Lola kana qolachuuf hunduu gara waraanaa labsiin jedhu muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin labsamuun qondaalonni mootummaa PP hedduun isaanii wayitaa ammaa gara waraanaatti imala akka jiran himama. Gama kaaniin dinagdeen Itoophiyaa guyyuma guyyaan osoo irra taa'aa deemuu sadarkaa hojjetaa mootummaaf miindaan kaffalamu dhibuurra gahee jira. Kana malees mana baankii keessaa hanga maallaqni hawaasaaf laatamu dhibuurra kan ga'e wayitaa ammaa namni tokko guyyaatti qarshii 40,000 dabarsee baafachuu akka hin danda'amne himamaa kan ture. Gidduu kan ammoo sunuu gad bu'aa akka jiru namni maallaqa mana baankii keessaa qabu hanga 2,000 qofa akka baasuu qabu
murtaa akka jirutu gabaafamaa jira. Biyya hanga nageenya ishee mirkaneeffattutti jechuudhaan hojjetaa mootummaarraa miindaan akka waraana mootummaaf citu murtaa'ee akka jiru simame. Kana malees magaalaa Finfinnee keessatti daldalaan kamuu torbanii maallaqa 5,000 waraana raayyaa ittisa biyyaatiif akka kennuu qabu murtaa'ee jira jedhame. Haalli jireenya biyyattii keessaa daran dhiphisaa fi rakkisaa ta'aa akka dhufe gabaasa argataa jirru mirkaneeffannee jirra. Itoophiyaan imbaasii Ayirlaand 4 akka biyyatti lakkisanii bahan gochuun eerame. Mootummaan Itoophiyaa imbaasiilee biyyoota alaa ari'uutti fufee jira. Imbaasiiwwan Ayirlaand 6 keessaa 4 akka gadhiisanii bahan taasisaa jirti. Miidiyaaleen ministeera dhimma alaa Ayirlaand wabeeffachuun gabaasaa akka jiranitti Itoophiyaan hojjettoota imbaasii Ayirlaand 6 Finfinnee jiran keessa ambaasaaderaa fi dippiloomatiin tokko olumatti nama 2 qofaa fi ayyamni akka kenname himame. Kanneen hafan arfan Itoophiyaa gadhiisanii akka bahuu qaban mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Kunis dhimma Itoophiyaan akka UN'tti ajandaa ta'uu fi akkasumas dhimma biyya koo keessa seenan yaada jedhurraa kan madde ta'uu gabaasni arganne mirkaneessa. Ayirlaand akka jettutti sababa dippiloomaatonni ishee Itoophiyaa keessaa akka bahan taasifamaa jiruu fi dhimma lola kaaba Itoophiyaaf dhimmoota rakkoo namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwataa jiran kan ilaalu ta'uu ibsuun mootummaan Itoophiyaa biyyoonni alaa rakkoo Itoophiyaa keessa seenan birmadummaa biyya koo sarban jechuun himata. Keessumattuu Ameerikaa addatti kan himatu mootummaan Itoophiyaa hiriira mormii sadarkaa irratti qindeessuurra gahee jira. Tibbuma kanallee Ameerikaan waa'ee Itoophiyaa keessa seenuu yaaluu dhabu qabdi jechuun Itoophiyaan bakkoota adda addaatti akkaataa haalli aanjeefitti hiriirri mormii qophaa'aa jira. Haalli Itoophiyaan biyyoota dhiyaa xiiqiitti qabattee jirtu daranuu michoota ishee waggaa dheeraa akka dhabdu taasisee jira. Ameerikaa fi Ingiliz michuu waggoota dheeraa Itoophiyaa yoo ta'an osoo jiranii xiiqii qabannaa Itoophiyaan Ameerikaa waliin qabdurraan kan ka'e michummaan isaanii rarra'uu danda'ee jira. Kana malees wantoonni gama dippiloomaasii fi dhimmoota dinagdee wal qabatan hedduun akka Itoophiyaa jalaa rukutaman taasiseera. Haa ta'u malee hanga ammaa Itoophiyaan Ameerikaa waliin atakaaroo qabachuu ittuma fuftee kan jirtudha. Imbaasiin Raashiyaa magaalaa Finfinnee keessa haalli jiru tasgabbaa'aadha jechuun dubbate. Wayita biyyoonni lixaa lammiileen isaanii akka Itoophiyaa keessaa bahan gaafataa jiranitti Raashiyaan immoo magaalaan Finfinnee haala tasgabbaa'aa keessa akka jirtu roobii kaleessaa galgala fuula feesbuukii isaan ibse. Biyyoonni addunyaaf dhaabbileen mirga namoomaa dhimma labsii yeroo muddamaa ilaalchisuun mirga lammiilee sarbaa jiraachuu kan ibsu. Isa kana ilaalchisuun imbaasiin Raashiyaa kun ibsa fuula feesbuukii isaan barreesseen hubachiiseen labsii yeroo muddamaa haala duraan ture irratti nageenya yaaddeessaa waan agarsiiseen qabu. Daranuu nageenyi waajjiraalee mootummaa fi eegumsi guddaan naannoo buufata xiyyaaraa xiyyeeffannaa akka argatu taasisee jira jedhe. Maxxansa imbaasii Raashiyaa kana wantoonni faallessan hedduun jiru. Keessumattuu magaalaa Finfinnee keessa lammiilee nagaan humna waraana mootummaa fi qaamolee mootummaan qindeesseen adamsamanii hidhamaa osoo jiranii akkasuma lolli biyyattii keessatti daran saffisaan guddataa osoo jiru nagaan jiraachuu ibse. Imbaasiin kun haalli kun Raashiyaan meeshaa waraana Itoophiyaatti gurguraa jirti michuu dhiyoo Itoophiyaa taateetti jedhamuun qeeqarra jiru akka dhugoomu taasisaa jira. Imbaasiin Raashiyaa kun nageenyi magaalaa Finfinnee haala gaariirra jira haa jedhu malee lammiilee isaa gara magaalaa Finfinneetti akka hin imalle ammoo maxxansuma kanaan dhaamsa kan dabarse yoo ta'u kun ammoo qaama mootummaa Itoophiyaa tumsuu akka ta'e mirkaneessuu qofaaf malee dhugumatti nageenyi magaalaa Finfinnee haala gaariirra kan jiru akka hin taane ragaanii ba'a. Imbaasiin UK fi USA lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa tattamaan baasuu irratti kan argaman ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan torban darbaa jiru kana keessa nageenya lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa eegsisuu fi hojjetaa akka jiran himanii turan. Kana malees Ameerikaan lammiilee isaanii Itoophiyaa keessa jiran haalli balallii geejiba xiyyaaraa osoo addan citiin lakkisanii akka baan waamicha taasisuun biyyoonni Afrikaa tokko tokkos lammiilee isaanii akka Itoophiyaa keessaa baan waamicha taasisuu irratti kan argamanna. Haalli magaalaa Finfinnee yaaddoo guddaa keessa kan seene erga waraanni bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee duula jedhuun Itoophiyaa keessatti lola jajjabaa gaggeessuu eegalee akkasuma humnoonni TDF lola gaggeessaa jiraniin magaalaa Finfinnee seenuuf akka jiran erga labsanii ture. Daawwattotaa fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduun ammaaf qabannee kana